Hello, jirtu hordoftoonni Kokeef Tube har'a boqonnaa afraffaa Management Information System kan ilaallu ta'a. Egaa boqonnaan afraffaa fi inni dhumaa the Common Business Application of Information Technology jedha. So boqonnaa wan tokko haga sadii asin dura hojjenneerra sagara duubatti deebitan ilaaluu dandeessu. Boqonnaan afraffaan Common the Business Application of an Information Technology jedha. Kanaafuu Information Technology business keessatti gaheen inni taphatu yookaan qoonni inni taphatu maal fadhaa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa technology or information technology business industry keessatti gaheen inni qabu baay'ee guddaadha. Keessattuu yeroo ammaa bara technology yookaan bara information eraarra jirra waan ta'eef information immoo integrate ta'ee bifa dataatiin bifa large data ta'een store ta'ee jiraachuudhaaf technology or information technology tunu barbaachisa. Kanaaf businessiin kamiyyuu run gaafa ta'u information technology karaa tokkoon yookaan karaa addaatiin ni fayyadama jechuudha. Kanaaf maa inni kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha sirriitti. So when it comes to the business information system, so we will use the term business information system to describe a variety of types of information system like transaction processing, information reporting, decision support, data support, the business functions such as an accounting, finance, marketing, or human resource management. Argitanii business information system gaafa jennu transactioniin garagaraa guyyaa guyyaan ni hojjetama. Reporting garagaraa guyyaa guyyaan ni dhiyaata. Kanaaf IT yookaan information technology kuni information business information ta'e kana process gochuudhaaf akkasumas report gochuudhaaf summarize gochuudhaaf fayyada jechuudha. Maal keessatti gaafa jennu egaa business function kanneen jedhamu fakkeenyaaf accounting function jira, finance function jira, marketing, human resource management function isaan hundi isaaniitu business tokkoof baay'ee murteessoodha. Dalagaan isaan dalagan garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf bakka kana hundatti information technology or business information nu barbaachisa. Thus, the application of information system in the functional areas of the business is called accounting information system, marketing information system, human resource information system or HRIS and so on. Egaa application information system functional area kanneen irratti jechuudha. Tokkoon isaan irratti gaafa laallu garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf accounting keessatti information system ni nuti fayyadamnu accounting information system jedha. Maybe transaction process gochuu, debit credit ka hojjechuudhaaf, loan, finance transaction garagara hojjechuudhaaf ta'uu danda'a kan inni fayyadu. Inni biraa marketing information system jedha. Inni kun immoo yeroo baay'ee egaa demand and supply determination, promotion keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Human resource information system gaafa jennu almost HRIS or waa'ee humna hojjettoota dhaabbata sana information isaanii guutuutti qabachuudhaaf skill isaanii, knowledge isaanii, experience isaanii, departmental isaan keessatti hojjetan keessatti qoonni isaanii job description and job what you call specification kan jedhu tokkoon isaanii iddoo ittiin ibsinee beeknuun harisii kanaan jechuudha. Kanaaf information technology faayidaan isaa baay'ee guddaadha jechuudha business keessatti. Therefore, this financial information system is a types of a business used to input, accumulate and analyze financial as well as accounting data. Therefore, amma financial information kun maybe an input akka an input ittiin fayyaduu danda'a jechuudha. Yes, maybe it can be analyzed in the form of meaningful financial report or in accounting data ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf financial information or financial system gaafa jennu gaheen isaa baay'ee guddaadha keessatti accounting transaction or business transaction keessatti. So financial information system is the type of business used to input, accumulate and analyze financial as well as accounting data jennee define gochuu ni dandeenya jechuudha. The important element of an accounting information system are the metrics of profitability, liquidity, debt leverage ratio jennee jechuu dandeenya. Accounting information system gaafa jennu maybe profitability ratio ta'uu danda'a, liquidity ratio ta'uu danda'a, debt leverage
ratio ta'uu danda'a. Isaan kunniin hundi isaaniitu financial management irratti lama tokko hojjechuuf yaalleerra waan ta'eef viidiyoo sana deemtanii ilaaluu dandeessu. Maa inni garaagarummaan isaanii kan jedhu jechuudha. So these metrics are like looking at the instruction on the dashboard of your car that show information how the engine is performing annually. In this case, they are a gauge about your business performance. So konkolaataa tokko gaafa ofnu dashboard sana irra laalle wantoota hedduu meaningi yookaan immoo wantoota warningi garaagaraa wanta gochuu qabnu geejii sana irra dubbisna. Inni sun information baay'ee nu barbaachisudha jechuudha. Kanaaf information system fayyadamuudhaanis what you call financial or accounting information system kanneen jedhaman kana argachuu ni dandeenya. Isaan kun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf individual company your company tokko fudhannu kaashiin inni baankii keessa qabu $90,000, account receivable $220, inventory $215, current asset, fixed asset, account payable, short term bank loan jedhe akkatti bifa kanaan nu kennuu danda'a. Inni kun information jechuudha. Data dha jechuudha. Dataan kun maybe computer system or information system sanaan meaningful immoo ta'uu danda'a. Analyze gochuudhaan, retrieve gochuudhaan jechuudha. So it is very important. The other one is metrics for profitability. There are three important measures of profit that are gross profits, EBITDA and net profit. So gross profit gaafa jennu gross profit is calculated by simply by subtracting cost of goods sold, direct labor plus cost of material from total sales. So total sales keenya yoo beekne total sales sanarra gross profit deduct what you call cost of goods sold deduct gochuudhaan gross profit argachuu ni dandeenya jechuudha. Gross profit argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Hasti here has a gross profit of 1,414,000 which mean around 3.2 what I call 300 to 3,200,000 minus 916,000 less than you can get this number. This figure can also expressed as a gross profit margin like in percentage, which mean this number divided by the other this number. So in general, gross profit can be calculated by using simple mathematics. So this mathematics can be used by using financial accounting formula plus what you call financial system or information system. Kanaaf information system fayyadamuudhaan gross profit dhaabbata tokko calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa net profit. Net profit the final result of reporting all sales and accounting for all expenses in the net profit. Expense jiru hunda sales qabnurraa gaafa hir'ifnu wanti nuti argannu net profit jechuudha. Net profit. So net profit jechuun is the final result of reporting all sales and accounting for all expenses is the net profit. This figure is the figure that creditors and analysts look at to assess management abilities to run all aspects of the business and produce a reasonable profit. Kanaaf net profit argachuudhaaf yeroo hunda maal goona sales nuti qabnu sanarraa expense hunda isaa irraa kaasna jechuudha. Yeroo sana net profit keenya arganna. Net profit even after tax jechuudha. After tax dhaabbanni tokko fakkeenyaaf dhaabbata daldalaa wayii yoo ta'e wanti inni itti bitu hin jira. Yes, gatiin bittaa jira, gatiin gurgurtaa immoo jira. Dhuma irratti isaan lamaan deduct godhee wantoota expense wan jira hunda isaanii transportation expense, wage expense, salary expense, tax expense san hunda erga kaffalee booda gatiin inni profitiin inni harkatti hafuu fi net profit isa jennuun sana jechuudha. So net profit is this one. The other one is liquidity. While profits are a measure of the business operating efficiency, liquidity metrics gauge your ability to pay expenses and meet debt obligation. So liquidity gaafa jennu egaa dhaabbanni tokko idaawwan isaarra jiru kaffaluudhaaf liquidity isaa guddaa ta'uu qaba. Liquidity jechuun wanti asseetiin inni qabu sun dafee gara kaashitti geeddaramuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf dhaabbanni tokko liquidity ratio guddaa qaba jechuun almost bu'aa qabeessa jechuudha. Profitable company jennaan. Maaliif expense isaa or obligation isaa meet gochuu waan danda'uuf. Kanaaf for liquidity it is very important for you. So inni biraa current ratio dha. This ratio is calculated by dividing current asset by current liability.
So current asset qabnutu jira, current liability nurra jiru immoo jira. Kanaaf current asset current liability dhaaf gaafa hirru wanti nuti argannu current ratio. So Hasti here has a current ratio of 2.3 to 1 minus 2 jedha. Kana jechuun 5,500 fi 225 hiruu 225 jechuudha. This is around 2.3 in current asset for each $1 in the current liability. So indicate the ability to pay short-term obligation or those due with a year jedha. Kanaaf short-term obligation or short-term debt dandeettiin kaffaluu danda'uu dhaabbata tokko liquidity ratio sanaan measure ta'a jechuudha. Inni biraa account receivable turnover dha. Selling a credit terms is a competitive necessity, but the outstanding receivable must be paid on time to prevent disruption in your cash flow. So the account receivable turnover matrix measures the effectiveness of your collection procedure. Kanaaf account receivable turnover gaafa jennu egaa salesiin keenyaaf account receivable gaafa jennu maallaqa waawee customerota keenyaaf gurgurree maallaqni sun garuu waliin sassaabamni. That is account receivable jedhama. Kanaaf account receivable nuti alaa qabnu sanarraa hammamtu galuu danda'a, hammamtu immoo alaa hafuu danda'a kan jedhu kan ittiin beeknudha jechuudha. So the selling on credit term is an competitive necessity, but the outstanding receivable must be paid on time due to prevent disruption in your cash flow. So the account receivable turnover matrix measures the effectiveness of your collection procedure. Collection gaafa jennu wanta maallaqa alaa jiru sana bifa kamiin sassaabaa jirra kan jedhu. Osoo sassaabiin kan hafee immoo maallaqni meeqa kan jedhu iddoo ittiin beeknudha jechuudha. Inni biraa financial information system dha. So computer based financial information system support financial managers in decision concerning the financial business and allocation as well as control of financial resource within the business. So the major financial information system category jedhee deema. Kanaaf financial information system gaafa jennu yaa computer based financial information jechuudha. Computer based gaafa jennu computer software dhaan fayyadamne information nuti keenyudha. Wantoota garaagaraatiif fayyadamna. Fakkeenyaaf financial manager decisionii waa'ee finance concern godhu tokko decide gochuudhaaf financial resource qabu sanaaf businessii tokko irratti allocate gochuudhaaf financial information baay'ee barbaachisaadha. So financial what called major financial information system categorized into maybe cash and security management. This means record data and produce a forecast of cash recipient and disbursement and manage investment in short term security. Cash and security management gaafa jennu wanti nuti record goonu kaashii qabnu ka kaashii gara fuuldura argannu or generate gochuu dandeenyu iddootti forecast goone disbursement akkasumas investment manage gochuu especially in short term scenario investment manage gochuu nu dandeessisa cash and security management gaafa jennu. Inni itti aanu information system collect information on all cash recipient and disbursement within the company on a real time or periodic basis. Yeroodhaan ta'uu danda'a kan nuti cash sana collect goonu jechuudha. So such information allow the business to deposit or invest excess funds more quickly and thus increase the income generated by deposited or invested fund jechuudha. Kanaaf information technology or information system ni kun maaliif nu gargaara business keessatti deposit jiru akkasumas investment jiru access gochuudhaaf investment tokko gaafa invest goonu payback period isaa kiiku akka ta'u taasisuudhaaf income keenya guddisuudhaaf generate gochuudhaaf what you call information system kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So this system also produces daily jedha weekly akkasumas monthly forecasts of cash recipient or disbursement or cash flow forecast jechuu dandeenya. Cash recipient and disbursement gaafa jennu cash flow forecast jechuu dandeessu. So which are used to spot future cash deficit or surplus. Gara fuulduraa maaltu nu mudachuu danda'a? Cash deficit or cash surplus kan jedhu beekuudhaaf nu fayyada. So mathematical model are frequently used to determine optimal cash collection program and to determine alternative financing or investment strategy for dealing with forecasted cash deficit or surpluses. Therefore, cash surplus or cash deficit kan jedhu beekuudhaaf information system ni kun baay'ee nu
barbaachisa jechuudha. So even cash balance yookaan immoo cash dhaabbanii tokko cash balance isaa maal fakkaata? Cash deficit irra jira moo cash surplus irra jira kan jedhu itti beekuudhaaf mathematical model garagaraa fayyadamuudhaan optimal cash collection program tokko determine gochuudhaaf alternative financing akkasumas investment strategy create gochuudhaaf future cash deficit or surplus forecast gochuudhaaf system what call information system kana fayyadamuun nurraa eeggama jechuudha. So inni jalqabaa kana inni lammaffaan what call capital budgeting. So capital budgeting keessatti information technology maayinni faayidaan isaa gaafa jennu evaluate the profitability and the financial impact of proposed capital expenditure. Egaa capital expenditure wayii maal gochuu dandeenya propose gochuu dandeenya. Capital budgeting nuti what call propose goone suni profitability isaa maal fakkaata kan jedhu evaluate gochuu kan danda'u capital budgeting jedha jechuudha. So the capital budgeting process involves evaluating the profitability and the financial impact of proposed capital expenditure. Capital expenditure in proposed tokko profitability isaa gara fuulduraa maayinni maal fakkaata, financial impact isaa immoo akkamii kan jedhu iddoo itti beeknudha jechuudha. So the long term expenditure proposal for the plant and equipment can be analyzed adding the variety of technique incorporating present value analysis of expected cash flows and the probability analysis of the risk. Kanaaf budget capital budgeting kana keessa analyze gochuudhaaf wanti nuti technique nuti fayyadamnudha kun what call the present value analysis kan fi akkasumas probability analysis of the risk kan jennuun kun capital budgeting keenya analyze gochuuf kan ittiin fayyadamnudha jechuudha. Inni biraaf financial forecasting jedha. So forecast business and economic trend, the financial development. Raaguu danda'uu qaba. Especially top level manager, they must be forecast the financial budgeting or the financial as well as economic trend of the given organization. So the business must make financial and other forecasts of economic trends, a variety of statistical forecasting package, precede analytical technique that result in economic or financial management forecasts of national and local economic condition like wage level, price level, interest level. So second hunda forecast gochuudhaaf financial forecasting is very important. So financial forecasting may use different technique like econometrics, statistical forecasting package kan fayyadamu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa financial planning kan jennuudha. So you can say like evaluation of the present and the project financial performance and the financing the need of the business. Kanaaf present project nuti create goone tokko iddoo itti evaluate goone jechuudha financial planning gaafa jennu. So financial need isaa maa inni business tokko finance barbaada. Finance inni barbaadu maal fakkaata jennee iddoo itti plan goonu. So financial planning system are planning model for evaluation of the present and the projected financial performance of the business or one of its division or subdivision. So they are also help determine the financial need of the business and analyze alternative method of financial or financing the business. Gabaabumatti namni kamiyyuu business wayii yookaan investment wayii gaafa hojjetu plaanii baasuun dirqama jechuudha. Plaanii baasu especially capital rakkoo yookaan scarce resource nuti qabnu waan ta'eef economic resource are scarce jennee waan ta'eef resources scarce ta'e sana fayyadamuudhaan human unlimited human want or need satisfy gochuudhaaf financial planning baay'ee akka nu barbaachisu nutti hima jechuudha sliding kun. Egaa guutumatti MIS nuti boqonnaa tokkoffaarra jalqabnee haga boqonnaa afuraffaatti hojjennee isa kana fakkaata. Barattoonni exit exam irra jirtan gamanumaan carraa gaarii ammas isinii kanawwa egaa qoramtan booda tensioniin hin barbaachisu be relax wanti ta'e hundiin ta'a hin ta'u taanaanis carraa biraa ilaalla. Kanaaf dhiphachuun akka hin barbaachifne isinitti himuu barbaadeeti. Viidiyoo keenya kanumaan xumurra MIS warri viidiyoo kana har'a ilaaltan gara duubatti deebitanii qonnaa tokko haga afur ilaaluu dandeessu. Viidiyoo koorsii biraatiin ammoo walitti dhufnutti bakka jirtanii hunda nagaan ta'a. Garuu chaanalii kana subscribe gochuu akkasumas viidiyoo like share gochuu nu jajjabeessuu akka dandeessan gabanumaan
isin affeeruun barbaada bakka jirtanitti nagaa.